Hayshamaa harka fuudhee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota kootaa Oromoodhaa jira jirtu bakkuma jirtan guutuu addunyaa mararratti nageenyi keenya qo'onnee irraa maddee simbiraan uffaa ga'uu isiniin jecha har'aan tanas akkuma baratamee barumsa tokkoon qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira barumsi har'aa qabadhee isinii dhiyaadhe haala bareedaa ta'ee fi si'aayina qabuun namatti toluu fi qalbii fi ija keenya hawwatuun Facebook keenya halluu garaagaraa irra godhannee haala kamiin itti fayyadamna kan jedhu isin garsiisaa jechuudha. Halluu yookiin bifa garaagaraa irra godhachuudhaan Facebook keenya haala namatti toluudhaan akkaataa itti fayyadamnu isin garsiisuu dhufe jechuudha. Daawwattootiyyaa Facebook keenya haala bareedaa ta'eedhaan kan nu hojjetu aappii tokko fayyadamneeti osoo gama barumsa keenyaa kaarraa qabannee dhufneetitti isin hin dabarsini warroonni chaanala keenyaa koottaa Oromoo haaraa taatanii gama koottaa Oromoo dhuftan nooraa siinaa isiniin jecha kanaafuu warroonni subscribe gochuudhaan all notification irra gochuudhaan notificationiin akka isin bira ga'e barumsa yeroo nu gallakkifne yookiin gadi dhiifne yookiin isin maxxansine isin bira ga'e waa irraa barattan isiniin jenna. Kanaafuu warroonni nu jalattis argamtan laayik gochuudhaan akka barumsi keenya isinitti tole nu mirkaneessaa dhaamsa keenya gama barumsa kiyyaa kaaraatitti isin dabarseetiin jira hamma dhumaatitti daawwadhaa isiniin jedha daawwattooti sheer gochuu hin dagatinaa. Kanaafuu barumsa har'aa chitti isin deebiseetiin jira barumsa har'aatii fi aappiin nu fayyadamnee jennu pilistoorii keessaa gabbuuwwan aappii kana isin garsiisa na wajjin tura. Okay, daawwattoota tiyyaa pilistoorii keessa seenuudhaan color change for Facebook jettanii sarchii yeroo itti gootan hedduutu isiniin ba'a gabbuufatu jechuudha. Yeroo kiyyaa sa'aatii kiyya gabaabsuudhaaf jedhee gaggabaabsee isin garsiisa awwaan gabbuufadhee jiruuf ooppiin jedhee keessa seena isin color change for Facebook jettanii sarchitti gootanii jennaan hedduu isinii ba'a kan barbaadan keessaa filattanii gabbuuftanii jechuudha. Kanaafuu awwaan gabbuufadhee jiruuf ooppiin jedhee keessa seena daawwattooti. Okay, ergaa keessa seennee haala kanaan nu baheetiin jira daawwattoota tiyyaa. Okay, go to Facebook jedha gootuun Facebook. Go to Facebook kan jedhu kanarratti si'a tokkoo fi dhukaamna select color jedha. Kunis gabaa jechuudha. Gootuun Facebook irratti dhukaasnaa jechuudha. Okay, daawwattootiyyaa gamanatti nu geesseetiin jira create new account jedha. Yoo akaawuntii haaraa uumachuu dandeessanii asirratti uumachuu dandeessu daawwattootiyyaa. Akaawuntii haaraa jechuudha Facebook haaraas itti bantanii akka haaraatti fayyadamuu dandeessanii bifa qofaa fi miti Facebook illee ittiin banattanii Facebook biraa irra fayyadamuu dandeessanii akaawuntii ittiin uumachuu dandeessan jechuudha. Asuma gabaabaadha. Amma na wajjin tura. Akaawuntii iimeelii fi paaspoortii kiyya na gaafateetiin jira. Iimeelii fi paaspoortii kiyyaa ammatti guuteetiin isin garsiisa na wajjin tura. Isinis iimeelii fi paaspoortii keessan asii guutuu dandeessanii. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamtan jechuudha. Daawwattoota tiyyaa erga paaspoortii fi iimeelii kennaa itti naqnee jechuudha yookiin itti naqanne log in jettu tana irratti dhukaasnaa jechuudha. Okay, gama Facebook yaa nageesseetiin jira.
Gama feesbuukiyyaa nageesseetiin jira kunoo okay jechuunii fi qofatu na hafee jechuudha. Isinis yoo haala kanaan isinii baasee jechuudha. Okay isa jechuu kana irratti dhukaastu. Okay daawwattooti naa banameetiin jira. Akkasuma na wajjin tura. Haala argitan kanaan naa banameetiin jira feesbuukni kiyyaa jechuudha. Amma kalarri inni jiru kalara uumama isaatiin jechuudha. Waliin uumame haala kamiin amma kalara biraa irra gochuu danda'a na wajjin tura. Okay erga haala kanaan bannee kaanee gama fuul duubaatitti deebinee jechuudha. Gama duubaatitti deebina. Gama duubaatitti isin deebisaa na wajjin tura. Okay gama duubaatitti erga deebinee haala kanaan isinii baasaa. Kalara barbaaddan iddoo kanarra dhukaasuudhaan kalara barbaaddan irra godhachuu dandeessan gurraacha bulee boora ammee kalara kana irra godhadhu. Kalara naatti tolu keessaa kan barbaadan filattanii irra godhattanii gootuun feesbuuk jettanii ni amma yoo barbaadanii asirrattis dhooftanii karaa kanaanis kalar kan jedhu san irrattis kan barbaadan filachuu dandeessanii iddoo kanaa gootuun feesbuuk jennaani gama feesbuukaatti deebuudhaaf jechuudha. Kunoo haala argitan kanaan diimaa ta'ee akkaataan fayyadamuusaa hedduu kan namatti tolu haala kanaan ija keessaniifis bareedaadha. Ijji keessan irra hin dhaabbatu haala kanaan yoo irra godhattanii yoo kana kan biraas irra godhachuu barbaadan jechuudha. Daawwattooti kunoo arguu jirtanii gubbaa isaallee isa gubbaa kanarratti dhukaastanii. Erga gubbaa kanarratti dhukaaftanii haala kanaan isinii bahaa kan barbaanne mee ammas qaama fedhee irraa godhadhu. Okay daawwattooti haala argitan kanaanis naa bahee jira kun naaf hin taane waan ta'eef ammas hin jijjiira. Okay amma jijjiireetiin jira mee gurraacha kanarraa godhu. Haala kanaan isinii ba'a jechuudha. Amma gurraachateetiin jira hedduu ija keessanii fi barbaachisaadha. Haala amma argitan kanaan isinii ba'a jechuudha daawwattootiyya. Ammas bifa biraa irra goonee ilaalla. Bifa barbaaddanii isinitti tolee kanneen keessaa filachuudhaan irra godhachuu dandeessanii daawwattootiyya. Amma bifa biraa irra godheetiin jira. Yoo bifa biraatiin gootanii haala kana isinii baha. Feesbuuka Oromoo qofaa miti biyya garaagaraa nu jala guutte. Hedduu waan hin taane faatu yeroo viidiyoo waraabaaru kana keessatti mul'ata. Saniif na uffolchaa dhiifama isiniin jedha. Okay ammas kan barbaannee filannee irra godhachuu dandeenya haala kanaan. Haala amma argitan kanaan isinii baasaa jechuudha. Kun amma arguu jirtanii kunoo daawwattootiyya hedduu namatti tola. Amma akka argitan kunoo arguu jirtan gaa haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Okay daawwattootiyya horaa bulaa nagaan jiraadha. Guyyaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaanii turtii gaarii isiniin jedheetiin jira.